Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdulaap barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Live TikTok kan gastiin isaa hin dalagne furmaata kutaa lammaffaa isaa kan gastii nama ol baasuu didee yookaan immoo mana namaattis ol sin baasuu didee akkasuma yeroo sin live seentan kan nama ol baasuu didee barreeffama adda takka kan fidee gubbaa kaa'u furmaata isaa kutaa lammaffaa isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Haala salphaa ta'een kutaa lammaffaa irratti ka duraan ilaallee keechii kiliir gochuu fi wantoota sadii gurguddaa waliin ilaallee turre. Kutaa isa kana irratti immoo yoo sanaan isin dide riipoortii gochuun dirqamaa jechuudha. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibiin kun gurraacha'ee jira taanan sabskraayibii kana tuquu hin dagatina. Sabskraayibii gurraachoftee jirtu kana erga tuqxanii booda beelii kanarra tuqxanii ol ka jedhu ka jalqabaarra erga keessanii booda laayikiin sakandii xiqqoo fudhata. Laayikii gochuudhaan eegalaa isiniin jecha egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu laayivii tiiktookii kan gastii dhabee haala kamiin sirreessuu dandeenya ka jedhu bal'ina waliin ilaallaa jechuudha. Steepiin isaa baay'ee salphaadha. Barumsa duraanii daawwattanii isin dide taanaan jechuudha. Riipoortii gootuu jechuudha. Kana jechuun yoo eejii rakkina hin qabaanne yeroo isin gastii irra tuqxan laayivii seentanii to unlock complete host growth program ka jedhu kana sirreessuudhaaf yoo barnoota duraanii ilaaltanii irraa yoo furmaata isaa hin arganne kana jechuun rakkinni TikTokii bira jira. Kanaafuu riipoortii gootuu jechuudha. Ka gastiin daalachaa'ee taa'u yeroo isin nama ol baasuu jettan gastiin sun didee isin rakkisee jechuudha. Aappii haaromsuu qabdu, keechii qulqulleessuu qabdu. Barnoota kutaa darbee irratti waliin ilaallee jirra. Amma garuu kan nuti waliin ilaallu haala kamiin riipoortii barreessina. Riipoortii sana erga barreessanii booda TikTokiin isiniif banaa jechuudha. Profaayilii TikTokii keessan jala seentanii sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan gara seetingii adeemna. Seetingii bilbila TikTokii irraa jechuudha. Creator mic warrii fi setting and privacy jira. Setting and privacy ka jedhu kana tuqattanii gara fuula duraa deemtu riipoortii barreessuuf jechuudha. Erga haala kanaan isinii banee booda settingiin keessan settingiin TikTokii erga haala kanaan banee booda gara gajjallaatti gad deemuudhaan report waan jedhu barbaaddattu jechuudha. Gara gajjallaa kanatti gadi buutanii report a problem ka jedhu kana irra tuqachuun gara fuula duraa deemtu. Setting and privacy jala report a problem ka jedhu kun ni jira. Report a problem kana tuqxanii gara fuula duraa deemtu jechuudha. Keechii qulqulleessitanii akkasuma aappii haaromsitanii isin dide taana riipoortii gootu dhibbaaf dhibbatti riipoortiidhaan isirraa jechuudha. Report problemii tuqxanii yeroo gara fuula duraa deemtan haala kanaan isinii baasa. Ammallee gara gajjallaatti deemuudhaan salphaadhumatti live waan jedhu barbaaddattu. Maalinni rakkinni keessan live keessa dhimma liveiti waan ta'eef dhimmoota adda addaa tasirra jiru live ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Furmaanni isaa achi keessa waan ta'eef jechuudha. Rakkinni isaa rakkina live irratti gastii dhabuu waan ta'eef live ka jedhu kana tuqxanii gara fuula duraa deemtu jechuudha. Steepii ittaanutti darbinaa jechuudha. Live kana tuqannee steepii ittaanu irratti ammas wantoota adda addaa fida. Hosting live mata dureedhuma toopikii jalqaba jalatti wantoota adda addaatu jiru. Hosting live mata duree jedhu kana jalatti mata duree adda addaatu as jala jiru. Nuti garuu kan nuti achi jala irra tuqachuun gara fuula duraa deemnu what does the host ranking work ka jedhu kana tuqannee gara fuula duraa deemna. What does the host ranking works ka jedhu kana tuquunaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa irratti argattu. What does the host ranking work ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha riipoortii gochuuf. Osoo jalqaba kanarra tuquu keessaniin dura yookaan gara kana dhufuu keessaniin dura live seentanii barreeffama inni isinii baasu sana screenshot godhattanii baay'ee bareedaadha. Screenshotii sitti erguudhaaf jechuudha. Yeroo san tuqne what does the host ranking works yeroo tuqne gara fuula duraa deemnu ammallee haala kanaan nu baasa. Gara gajjallaatti yeroo gassiitan yesiif nootu jira. Furmaata argatteetta barreeffama kana erga dubbiftee isiniin jedha. Hin arganne no ka jedhu tuqannaa jechuudha. Maaliif furmaanni nuti barreeffama kana dubbisuudhaan argannu hin jiru waan ta'eef yesiif nootu jala sana jira. No ka jedhu tuqne gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Yesiif nootu jala sana jira. No ka jedhu tuqannaa jechuudha asirratti. Yesiif no kana keessa no ka jedhu yeroo tuqne jalatti barreeffama biraa nuu fidaa jechuudha. No ka jettu kana tuqnaa jechuudha. Furmaata hin arganne waan ta'eef jechuudha. Gara gajjallaa gassiiquudhaan xumura irratti need more help gargaarsa addaa barbaaddaa nu jira.
isarra tuquun gara fuula duraa deemna. Need more help ka jedhu ka xumurarra jiru san tuqne gara fuula ittaanutti yeroo dabarfannu bakka riipoortii irratti kataban nuuf fida. Fuula riipoortii irratti barreessan jechuudha. Tell us your feedback. Rakkina kee yookaan waan rakkatte nutti maddu jedha barreeffama tokko bakka kanatti barreessitu. Barreeffama kana description jala isiniif hin kaa'aa asirraa screenshot godhattanii gara barreeffamaatti deebisuudhaan barreeffama kana fayyadamtu. Hello TikTok team, my issue to allow complete host growth problem. Barreeffama kana guutummaan guutuu isaatti copy godhattanii itti barreessitu jechuudha yookaan immoo paste godhattu jechuudha. Barreeffama kana bakka kana irratti barreessitu jechuudha. Rakkina host growth problem akkasiin naa hiiktaniin barbaada. Kanaafuu waan rakkise waan guddaadha waan ta'eef wantoota adda addaa duraan gootanii jirtu yaaltanii jirtu waan ta'eef barreeffama kana erga itti barreessitanii kaatanii bakkee duwwaaf 4 jedhee bakki suuraa jala sana jira. Bakka suuraa sanarra tuquudhaan suuraa yeroo live seentanii bakka gastii tuqxan sana barreeffama host growth problem isinii fidu bakka kana tuquudhaan suuraa san fiddanii itti galchitu jechuudha. Bakka kana tuqxu suuraa screenshot godhattan to allow complete host growth problem kan qabu ofirraa qabu kana itti galchitu jechuudha. Suuraa kana jalqaba screenshot godhattanii jechuudha. Sanaan booda erga suuraan sun asisisinii seenee barreeffama sana gubbaatti erga galchitanii suuraa kana jalaan galchitanii booda submit ka jedhu jala isaa jira. Submit tuquudhaan itti ergitu jechuudha. Submit ka jettu kun jala isaa jirti. Submit kana tuquudhaan itti ergitu jechuudha. Barreeffama kana haala kanaan sirriitti itti katabuu qabdu jechuudha. Description jala yoo dhabdanillee quality yookaan qulqullina yeroo video daawwattan haala kamiin akka qulqullina itti idaatan isinitti himee jira. Qulqullina video ida'uudhaan screenshot godhattanii gara barreeffamaatti deebisuu salphaadha yookaan video pause gootanii irraa barreessitu. Erga suuraa barreeffama galchitanii booda submit tuquudhaan itti ergitu jechuudha. Baay'ee salphaadha step kanaan submit gootu dhibbaaf dhibbatti TikTokiin rakkina sana ni hiikaa jechuudha. Akkasuma barnoota duraanii immoo warreen arganne chaanaalii kiyya jala seentanii playlistii kana jala yoo seentan playlistii kana jala barnoonni hundinuu adda addatti qoqqoodamee jira. Barnoota TikTokii kana keessa seenuudhaan akkaataa live TikTokii gastii nama seensisuu didee itti sirreessan ka jedhu kakutaa darbee ni jira. Kakutaa darbee sana asirraa daawwachuudhaan jalqaba sana qulqulleessuu qabdu jechuudha. Aappii TikTokii haaromsuu qabdu, keechii qulqulleessuu qabdu. Waan sana erga sirreessitanii booda kan isin riipoortii gochuu qabdan jechuudha. Osoo riipoortii biraan gahin garuu update gootanii haaromsuu qabdu. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Like, share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.